jala kanarratti isinii fida jechuudha. Kanaaf namni tokko bilbila tokkoon akkaawuntii lama fayyadamee banuu hin danda'u jechuudha. Enter password bakka jedhu kanatti immoo password amma create godhattan kana fiddanii asirratti ni galchitu jechuudha. Kunoo isinittan argisiisa amma ammatti istiiliidhaan guyyaadhaan sa'aatii 2 hojjedhee meeqan argachaa jira jechuudha. Kunoo taaskirra galtanii 27 argachaa jira. Ashamaa akkam jirtu? Aappii kanarratti kutaalee garaagaraatiin aappii kanarraa haala kamiin maallaqa akka argachaa jirru yookaan immoo akkaataa kamiin maallaqa akka hojjennu isiniif hojjechaa jira. Har'as aappii kanarratti akkaataa kamiin namni tokko bilbila tokko irratti akkaawuntii 2-3 yookaan immoo akkaawuntii hanga barbaade bilbila tokko irratti fayyadamuu akka danda'uun isinitti argisiisa. Na hordofaa. Isa dursuudhaan waa'ee aappii kanaa dabalataa yoo isinitti himu aappiin kun aappiiwwan viidiyoo osoo hin qabaatiin aadiyoo qofaan hojjetamuudhaan qarshii gurguddaan irraa hojjetamaa jiru keessaa isa guddaa fi isa namoonni baay'een qarshii gaggaarii irraa meeqa gochaa jiran keessaa isa jalqabaati. Haa ta'u malee aappii kanarratti namni tokko bilbila tokkoon akkaawuntii tokko qofa banuu danda'a. Kuni seera aappichaati. Garuu har'a akkaataa kamiin nuti akkaawuntii garaagaraa bilbila tokko irratti akka fayyadamuu dandeenyuun isinitti argisiisa. Na hordofaa. Siistamaan amma isinitti argisiisu fayyadamtanii bilbila tokko irratti akkaawuntii garaagaraa fayyadamuu kan barbaadan yoo jiraattan maal gootu jalqabaa bilbila namaa irratti akkaawuntii ni bantu jechuudha. Akkaataa kamiin akka akkaawuntii bannu viidiyoo paartii 1 irratti waan isiniif hojjedheef isa fayyadamuudhaan akkaawuntii bantanii akkaawuntii sana irratti immoo ashaaraa kennuu qabdu jalqaba. Erga akkaawuntii sana irratti ashaaraa kennitanii immoo maal akka gootan amma isinittan argisiisa. Siistama kanaan isinitti himaa jiruuf namni tokko bilbila tokko irratti akkaawuntiiwwan baay'ee yoo bane yeroo qabutti akkaawuntiiwwan sana loogiin gochuudhaan akka inni ittiin qarshii gaarii ittiin hojjetuuf yookaan immoo akkaawuntii garaagaraatiin qarshii akka hojjetu barbaadeen ittiinidha. Kanaaf kuni wanta gaariidha waan ta'eef hundumti keessan itti fayyadamaa. Aappii kanarratti akkaawuntii 2 fayyadamuun akka hin danda'amne baruu namoonni barbaadan googilii bilbila keessan irra jiru tuqxanii iimeelii kan biraa yoo qabaattan iimeelii keessan filattu. Akka iimeelii keessan filattanii maal isiniin jedha xiqqoo ishee erga barbaadeen booda kunoo ID keessanii fi akkaawuntii kana dura qabdan jala kanarratti isinii fida jechuudha. Kanaaf namni tokko bilbila tokkoon akkaawuntii 2 fayyadamee banuu hin danda'u jechuudha. Inni kun hin danda'amu erga ta'ee furmaan isaa maalidha? Bilbila kan biraa irratti akkaawuntii kan biraa banuudha jechuudha. Bilbila maatii ta'uu danda'a, kan obboleessaa, kan obboleettii, bilbila namoota fayyadamuu hin danda'an yookaan immoo aappii kana hojjechuu hin danda'an jettanii yaadan irratti deemtanii akkaawuntii ni bantu jechuudha. Akkaataa kamiin akka akkaawuntii bannu immoo paartii 1dhaan viidiyoo waan isin hojjedheef isa ilaaluudhaan akkaawuntii haaraa kan biraa ni bantu. Akkaawuntii sana irrattis immoo ashaaraa ni kennitu jechuudha. Ashaaraa ni kennitu yoo jedhu immoo ofii keessanii miti ashaaraa kan kennitan nama kan biraatti ashaaraa kennisiistu akkaawuntii haaraa sana irratti jechuudha. Akkaawunticha erga bantanii ashaaraa kennitanii booda inni jalqabaa kan isin gootan akkaawuntii keessanii seentu mii kan jedhu tuqxanii jala kanarraa miisa jedhu tuqxanii gara piroofaayilii keessanii ni seentu. Erga gara piroofaayilii keessanii seentaniin booda xiqqoo ishee ol buttanii maal tuqxu maal barbaaddu jechuudha. Xiqqoo ishee erga ol buttaniin booda kunoo xiqqoo ishee erga ol harkiseen booda siitingii kan jedhu barbaaddu jechuudha. Siitingii isa jedhu tuqxu. Siitingii erga tuqxaniin booda kana dura akkaataa kamiin akka ashaaraa kennitan waan isinitti argisiiseef akkaawuntiin kunis ashaaraan irratti kennamee jira. Erga ashaaraa kennitaniin booda akkaawuntii maanaajarii isa jedhu kana tuqxu jechuudha. Gubbaa kanarra jalqaba irra isa jiru yookaan immoo xiyya ishii kana tuqxanii gara keessaanii seentu jechuudha. Isa keessa erga seentanii warra ashaaraan kennin ashaaraa kennitanii ashaaraa kamiin akkaataa kamiin akka kennitan waan isinitti argisiiseef jechuudha. Security password irratti ashaaraa ni kennitu. Ashaaraa erga kennitaniin booda akkaawuntii password isa jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Seetii isa jedhu ni tuqxu. Erga isa tuqxaniin booda asirratti maal isin gaafata? Password akka galchitan isin gaafata. Password lakkoofsa bilbilaa keessan gochuu dandeessu, wanta barbaadan gochuu dandeessu. Password lakkoofsa 6 olii irratti ni galfattu jechuudha. Password kun withdraw laayidhaaf isan barbaachisu miti yookaan immoo kan itti withdraw goonu miti. Password asitti galfannu kun akkaawuntii keenya akka ittiin asirratti loogiin goone ittiin galluufidha jechuudha. Password isa sana wajjin waliin qabatu jechuudha. Sana booda maal gootu? Erga password kennitanii erga ashaaraa kennitanii password itti gootaniin booda maal gootu jechuudha? ID keessanii fi password keessan qabachuu qabdu jechuudha.
Erga amma paaswordii keenyatti godhanneerra akkasumas immoo ID keenya qabanneerra amma maal goona jechuudha log out goona jechuudha. Isa akkaawuntii isa amma fayyadamaa jirru kana dhufnee ani amma fakkeenyaaf akkaawuntii kanan fayyadamaa jira kun akkaawuntii kiyya isa waannaadha. Amma garuu akkaawuntii kan biraatiin bilbila kan nama biraarratti baneen jira jechuudha. Maalan godha jechuudha isa jalqaba eessa tuqee tanan log out godha bakka kana tuqee tanan log out godha jechuudha. Kanarrattis akkaawuntii keessan hundarratti siistama maatiin paaswordii irratti godhadha. Yeroo hundumaaf iyyuu isin barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Siitiin isa jedhu kana nan tuqa sana booda maalan godha jala kanarraa dhufee sign out isa jedhu kana tuqee tanan sign out godha jechuudha. Akkaawuntii kanan sign out godha jechuudha jalqaba. Sign out erga gootaniin booda asirratti filannoowwan sadii qabdu. Akkaawuntii asirratti fayyadamuun ni jalqaba kanaan ni bantu yookaan immoo isa kanaan ni bantu. Inni sadaffaan immoo sign in with account kan jedhudha. Akkaawuntii keessan sign in gootanii seenuu yoo barbaadan isa sadaffaa jiru kanarra tuqxu jechuudha. Kanaaf amma nuti maal goona sadaffaa irra jiru kana ni tuqna. Yeroo tuqnu jalqaba irratti maal nu gaafata ID keenya nu gaafata ID keenya ni galfanna. Erga ID keessan haala kanaan barreessitanii enter password bakka jedhu kanatti immoo passwordii amma create godhattan kana fiddanii asirratti ni galchitu jechuudha. Jettuuni login jettuuni jechuudha. Login isa jedhu kana tuqxanii login gootanii ni seentu jechuudha. Kunoo amma maal godheera jechuudha. Akkaawuntiin duraanii paaswordii irratti godheeratti loogiin godhee seeneen jira jechuudha. Kunoo yoo balaaluu barbaadan akkaawuntichi isa kanadha. Kanaaf haala kanaan bilbila tokko irratti akkaawuntii 2 3 haga 5 illee fayyadamuu dandeessu. Yeroo qabaannaan hojjechuu ni dandeessu yoo ta'e kan namoota garaagaraa maatii keenyaan kan mana jiraniin mana keessatti bannee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akkaawuntii garaagaraa ittiin fayyadama. Deelii taaksii keenya ittiin hojjechuu dandeenya. Isteelidii keenya ittiin hojjechuu dandeenya. Anarra isinitti argisiisu isteelidiin kiyya eessarra qaqqabee akka jiru jechuudha. Kunoo isinittan argisiisa ammatti isteelidiidhaan guyyaadhaan sa'aatii 2 hojjedhee meeqan argachaa jira jechuudha. Kunoo taaskirra galtanii 27 argachaa jira. Gara 36tti galuudhaaf immoo 300 yookaan 200 wayii exchange qofatu naaf jechuudha. Kanaaf yeroo yerootti exchange gochaa yeroo deemtan geemiiwwan taphachaa gaambeellaa ta'uu gochaa exchange gochaa yeroo deemtan yeroo yerootti kan isin argattan illee sa'aatii 2 hojjettanii guyyaatti haga 180 yookaan immoo isteelidiin 180 yookaan immoo sa'aatii 2tti 360 ta'a jechuudha. Kanaaf sa'aatii 2 hojjechuu bilbila akkaawuntii tokkoon immoo bilbila tokkoon akkaawuntii garaagaraa bantanii immoo sirriitti hojjechuun ni danda'ama jechuudha aappii kanarratti. Namoonni amma yoonaatti aappii kanan jalqabeen jirtan kottaa jalqaba akkasumas immoo maatii keenyatti dabalantanii ejentii keenya guuttaniin waliin hojjechuu kan barbaadan kunoo lakkoofsi ejentii yookaan immoo lakkoofsa ID kiyya asirra jira isaan naqunnama akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa kanaan illee telegiraamii waasaappii immoo irratti naqunnamuu dandeessu akkasumas viidiyoowwan hojjedhu hunduma irratti liinkiin kiyya jira waan ta'eef ejentiis hoosiis ta'uu namoonni barbaadan barreeffama viidiyoo tuqxanii gara jalaa ejentii ta'uudhaaf hoostii ta'uudhaaf kan jedhu jira waan ta'eef liinkii sana tuqxanii buustanii aappicha kallattiidhumaan maatii keenyatti dabalamtanii nu wajjin hojjechuu dandeessu. Namoonni gaaffiif yaada qabdan immoo koomentii irratti barreessaa galatooma.